Kabajamtoota hordoftoota keenya baga gara sagantaa oduu keenyaatti nagaan dhuftan. Oduu har'aa kan Itoophiyaa qofa osoo hin taane nageenyaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa guutuu yaaddeessaa jiru isiniif qabannee dhiyaanneerra. Akka qorannoon Agence France Presse AFP'n ibsutti dorgommiin humnoota baha giddu galeessaa gidduutti jabaachuun naannicha gara walxaxaa fi balaa haaraatti geessaa jira jedhe. Iddoon xiyyeeffannoo guddaan immoo Itoophiyaa ta'uu hin oolu jechuun gabaase. Gabaasa kana bal'ina odeeffannoo jalqabaa keessatti kan isiniif dhiyeessu yoo ta'u, mataa odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo dhaabbilee gurguddoon Itiyoo Telekoomii fi Saafirikoom daballii gatii maamiltoota isaanii irratti dabalameef daballiin kun dhaabbataa miti jechuun komatan. Hospitaalli Alert kan Finfinneetti argamu adeemsa qorannoo addunyaa irratti taasiseen waan ajab nama jechisiisu tokko yeroo muraasa gidduutti qorannoof kan oolu hantuuta dhibee sombaa yookiin TB qabdu adda baasuu dandeessu dhiyeessee jiraachuu odeessa hospitaalicharraa argame ifoomse kan jedhuu fi Sudaan keessatti wal dhabdee keessoo ishee mudatee yeroo ammaa hammaataa ta'etti dabalataan hongeen lammiilee isaanii miidhaaf saaxilamuu dhaga'amee jira. Kabajamtoota keenya amma bal'ina isaattan isiniif darba nu waliin turaan affeerraa keenya. Guraandhala 6 bara 2026 gaanfi Afrikaa bakka Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Jibuutii fi Eertiraan argaman karaa daldala galaana addunyaa keessaa isa murteessaa ta'e bo'oo Saawuzii kaanaalii fi galaana Indiyaa wal quunnamsiisuu irratti argama. Iddoon tuurizimii kanaa yeroo ammaa mootummoota baha giddu galeessaa biratti akka dorgommii siyaasaa fi dinagdee cimaa ta'ee mul'achaa jiraachuu AFP'n gabaaseera. Xiinxalaan naannichaa Aanaa Jaakobs akka AFP'tti himanitti biyyoota baha giddu galeessaa biratti gaanfi Afrikaa iddoo wal dorgommii siyaasaa fi dinagdee baay'ee murteessaadha jedhe. Itoophiyaa fi humna baha giddu galeessaatti ammoo Itoophiyaan yeroo ammaa gamtaa Emireetota Arabaa waliin hariiroo cimaa fi ifaa ta'e qabaachuun beekamti. Magaalaa Finfinneetti masaraa guddaa gaara irratti ijaaramaa jiru deeggarsa Emireetotaatiin ijaaramaa jiraachuu humni Abuu Dhabii Itoophiyaa keessatti babal'achaa jiraachuu mallattoo ifaa ta'ee mul'ata. Akka AFP'tti bara 2018 booda erga muummeen ministeeraa Abiy Ahmad aangoo qabatee as gamtaan Emireetota Arabaa deeggarsa doolaara Ameerikaa biliyoona 3 Itoophiyaaf kenneera. Akkasumas bara 2023tti waliigaltee jijjiirraa maallaqaa doolaara miiliyoona 800 mallatteessuun gabaa sharafaa ala Itoophiyaa tasgabbeessuuf shoora guddaa taphateera. Qeeqaa fi yaaddoo xiinxaltoonni irraa argamuun ammoo haa ta'u malee hirmaannaan Emireetota Arabaa Itoophiyaa keessatti babal'achuun yaaddoo fi qeeqa cimaa xiinxaltoota muraasa biratti uumeera. Xiinxalaan duraanii CIA Kaameroon Hadsan akka AFP'tti himanitti gamtaan Emireetota Arabaa investimentii baay'ee Itoophiyaa keessaa qabaachuun biyyattiin gara hirkattummaa humna alaatti geessuu danda'a jedhe. Walitti bu'insa naannoo walxaxaa keessa kan seenuun ni maltii jechuun ifoomse. Itoophiyaan walitti bu'insa balaa naannoo baha giddu galeessaa waliin wal qabatu keessatti hirmaachaa jirti jechuun gabaafameera. Waraanni Sudaan muddee darbe Itoophiyaan garee finciltoota Sudaan leenjisaa jirti jechuun hirmaannaa dhiyeesse. Waraanni Sudaan deeggarsa gamtaa Emireetota Arabaa duuba jiraachuu akeeke. Mootummaan Itoophiyaa himannaa kanaaf deebii hin kennine. Kana malees walitti bu'insa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti jiru mormiin Masrii waliin dhimma hidha guddicha Itoophiyaa yookiin gaard irratti taasifamu hariiroo naannoo kana caalaatti walxaxaa fi yaaddeessaa taasiseera. Akka AFP'tti Masrii fi Eertiraan waggoota dhiyoo asitti Saawud Arabiyaa waliin hariiroo isaanii cimsaa jiru. Kunis dhiibbaa humna Itoophiyaa qolachuuf yaalii ta'uu danda'a jedhameera. Akeekkachiisa dhumaatiin xiinxaltoonni akka jedhanitti deeggarsi maallaqa biyyoota dureeyyii galaana Arabaa rakkoo guutuu gaanfa Afrikaa keessatti hammeessuu malaa jedhan. Qorattoonni Itoophiyaa Biraanuu Gammachuu akka AFP'tti ibsanitti naannichatti hirkattummaan maallaqaa guddaan biyyoota walitti bu'insaan miidhamanii fi biyyoota dureeyyii galaana Arabaa gidduutti walitti hidhamiinsa balaa qabu uumaa jedhan. AFP'n dabalataan akka gabaasetti pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqi bara 2025tti yeroo lama gara Saawud Arabiyaa imaluun yeroo dhiyoo kana gamtaa Emireetota Arabaa Sudaan tasgabbii dhabsiisaa jira jechuun qeeqeera. Kaameroon Hadsan ammoo akeekkachiisa cimaa kennuun
Eertiraan walitti bu'iinsa Sudaanitti hirmaachuu dandeessi. Kunis yeroo gabaabaa keessatti walitti bu'iinsa gara naannoo guutuutti babal'isuu danda'a jechuun ibsaniiru. Kabajamtoota keenya gaanfa Afrikaa yeroo ammaa giddugaleessa dorgommii humnoota addunyaa ta'aa jira. Deeggarsi investimentii fi hariiroon siyaasaa yoo sirnaan hin to'atamne tasgabbii naannoo guutuu balaa guddaaf saaxiluu danda'a. Gaaffii guddaan hawaasa biraa ka'aa jiru ammoo Itoophiyaan dorgommii humnoota alaa kana keessatti akka carraa misoomaatti fayyadamti moo akka balaa siyaasaa fi nageenyaatti seenuu dandeessi ka jedhu yaaddoo guddaa uumee jira. Oduu keenya kan birootiin ammoo dhaabbileen Telekoom Itoophiyaa gurguddoon Saafirkoom Itoophiyaa fi Itiyoo Telekoom tajaajila isaanii irratti daballii gatii beeksanii jiru. Daballiin kun uummata irratti maal fide mee waliin haa ilaallu. Guraandhala 6 bara 2026 dhuma baatii mudde keessa dhaabbileen Telekoomii fi Saafirkoom Itoophiyaa fi Itiyoo Telekoom tajaajila isaanii hunda keessatti daballii gatii akka taasisan ifa ta'eera. Saafirkoom Itoophiyaa giddugaleessaan dhibbantaa 44 daballii taarifaa daataa moobaayila beeksiseera. Kunis dhaabbatichi erga waggaa 2 dura gabaa Itoophiyaa seenee as sirreeffama gatii guddaa taasisuu isa jalqabaati jedhameera. Saafirkoom gatiin sharafa maallaqa biyya alaa gadi bu'uun dhiibbaa maallaqaa uumaa jiraachuu himuun reetiin haaraan kun hanga amajji bara 2027 hojiirra akka oolu ibseera. Gama biraatiin Itiyoo Telekoom dhiibbaa dinagdee maayikiroo bal'aa keessatti baasii kaapitaalaa fi hojii dabaluu kaasuun sirreeffamni gatii kun itti fufiinsa tajaajilaa fi babal'ina bu'uuraalee dijitaalaa biyyattii guutuu deeggaruuf kan yaadame ta'uu ibseera. Tarkaanfiiwwan salphisuu kan fudhateen immoo Itiyoo Telekoom akka jedhetti dhiibbaa maamiltootaa irra ga'u salphisuuf hir'ina paakeejii teelee birrii dachaa 2 gara 120tti dabaluu, paakeejii yeroo baay'ee itti fayyadaman 38 gatiin akka hin jijjiiramne gochuu, akkasumas barattoota, barsiisota, qaama miidhamtootaa fi galii xiqqaa qabaniif ammoo fooyya'insa kana irraa bilisa gochuun ibseera. Deebii uummata Finfinnee irraa argameen haa ta'u malee jiraattonni magaalaa Finfinnee kutaalee adda addaa irraa akkaataa itti wal quunnaman irra deebi'anii madaaluutti jiru. Sababiin isaas baasii dabalaa dhufuun baajata maatii, hojii guyyaa guyyaa fi tajaajila dijitaalaa argachuu akka ulfaatu taasisuu isaanii himaniiru. Jiraattonni hedduun Addis Istaandarditti akka himanitti daballiin gatii kanaa yeroo jalqabaaf kan hubatan baatii guraandhalaa keessa paakeejii daataa saffisaan dhumuu fi baasii intarneetii guyyaa guyyaa dabaluu booda. Sagalee jiraattotaa irraa arganneen muraasni isaanii barsiistuun mana barumsaa mootummaa Xurunesh Hayilee miindaan hin daballe baasii quunnamtii garuu dabaleera. Kun itti fufiinsa kan hin qabne jettee barattuun yuunivarsiitii Beezaawit Daawit ammoo baasiin daataa olaanaan maallaqa kiisha koo nyaachaa jira, barumsaa fi bashannana toora intarneetii irratti hirmaachuun rakkisaa ta'eera jette. Konkolaachisaa Raayidii Asmaamaaw Kabbadaa akka jedhetti baasiin daataa guyyaa guyyaan dabalaa dhufuun galii koo hir'iseera. Amma aappilikeeshinii hojii wal qabatu qofa fayyadamaa jira jedhe. Abbaan qabeenyaa daldala xixiqqaa Muhaddin Maalik ammoo baasiin quunnamtii olaanaa gara waayifaatti ce'uuf ni dirqisiiseera jedhe. Walumaa galatti amma baasiin Itiyoo Telekoom sadarkaa galii hundatti jiraattonni amala quunnamtii isaanii sirreessuu isaanii gabaasaniiru. Tamsaasa viidiyoo hir'isuu, bilbila dhimma ariifachiisaa irratti daangessuu, paakeejii jijjiiruu fi waayifaa irratti caalaatti hirkachuun mul'ataa jira. Hojjetaan guyyaa guyyaa Balaayinee Allaabbel ammoo akka durii namatti bilbiluun dhimmoota hunda dabarfachuun amma rakkisaa ta'eera ergaa jedhee booda ariitiidhaan kanuma afaanitti nu dhufe ergaa keenya dabarfannee ariitiin bilbila cufna jechuun dubbate. Gaaffii fi yaaddoo fuulduraaf akka jedhanitti jiraattonni tajaajiloon Telekoom hojii barnootaa fi walitti dhufeenya hawaasummaaf murteessaa ta'an jechuun gatiin amma jiru maatii galii gadi aanaa fi giddugaleessaaf rakkisaa ta'uu ibsaniiru. Kanaafis gatiin iftoominaa fi haqa qabeessa akka qabaatu, eegumsi fayyadamtootaa akka cimu, sirreeffamni gatii duraa maamiltoota waliin mariin akka taasifamu, akkasumas mootummaan gidduu seenuun uummata galii gadi aanaa akka eegu gaafataniiru. Kabajamtoota keenya addunyaa dijitaalaa saffisaan guddachaa jirutti tajaajiltoonni quunnamtii namoota hundaaf dhaqqabaa ta'uun murteessaadha. Daballiin gatii Telekoom ammoo jireenya uummataa irratti dhiibbaa guddaa uumaa jira jechuun jiraattonni komatan.
Hospitaalli Alarti kan magaalaa Finfinneetti argamu adeemsa qorannoo fayyaa addunyaa irratti haaraa fi nama ajabjechisiisu hojiirra oolcheera. Hospitaalichatti namoota dhibee baakteeriyaa sombaa yookiin TB qabaniif saaxilaman adda baasuuf hantuutawwan fayyadaman jiraachuu ifa godheera. Dr. Nugusee Bayyanaa hoogganaan kutaa kenniinsa yaala dhibee sombaa hospitaala Alarti akka dhaabbata Pirees Itoophiyaatti ibsanitti hantuutawwan gosa adda addaa apoopoo jedhaman fayyadamuun qorannoo dhibee sombaa kennamaa jira jedhan. Hantuutawwan sammuu qabeenya qaban giddugala qorannoo kana keessatti hantuutawwan 5 tajaajilaa jiru jedhan. Hantuutawwan kunneen hancufa nama qorannoof dhufe suufuun daqiiqaatti nama dhibee baakteeriyaa sombaa qabaachuu isaa adda baasuu danda'u jedhan. Kun ammoo waan ajaa'ibsiisaa guddaadha. Sababiin isaa qorannoo duraan sa'aatii hedduu fudhatu amma daqiiqota muraasa qofaan raawwatamaa jira jedhan. Yeroo sa'aatii irraa gara daqiiqaatti jijjiiraniiru jechuun himu. Dr. Nuguseen akka jedhanitti tajaajila hantuutawwan kanaan kennamu qorannoo yeroo dheeraa fudhatu gara daqiiqaatti gabaabsuun danda'ameera. Kunis lubbuu namoota hedduu baraaruu danda'u jechuun ibsaniiru. Hantuutawwan kun leenjii adda addaa Taanzaaniyaatti erga fudhatanii booda hantuutawwan kunneen salphaatti kan dhufan miti jedhan. Ji'oota 9f Taanzaaniyaatti leenjanii qormaata barbaachisu hunda erga darbanii booda gara tajaajila kanaatti seenanii jedhan. Hantuunni tokko yoo hancufa nama dhibee sombaa qabu suufe moccoranii fixu. Kunis mallattoo ifaa akka ta'e ogeeyyiin fayyaa battalumatti hubachuun namicha irratti yaala jalqabuu danda'u jedhan. Bu'aa ajabsiisaa jedhamu kana irraa ka'uun erga tajaajilli kun jalqabee as saamudaa hancufa 170 ol ilaalameera jedhan. Isaan keessaa namoota 3,000 irratti dhibee baakteeriyaa sombaa hantuutawwan kunneen adda baasaniiru jedhan. Kun ammoo bu'aa dinqisiisaa fi nama afaan banudha. Gatii fi amala hantuutaa kana hantuunni tokko ulfaatina kiloogiraama 1.5 umrii giddu galeessaa waggaa 8 gatiin isaa ammoo hanga yuuroo 5,000tti gahaa jedhan. Hantuutawwan kanneen jaarmiyaa gargaarsa Beeljeem irraa bifa deeggarsaatiin kan argaman ta'uu dhaabbanni Pirees Itoophiyaa ibseera. Kabajamtoota keenya saayinsii fi uumamni yeroo tokko walitti dhufanii waan nama ajaa'ibsan uumu. Hantuunni yeroo baay'ee akka bineensa salphaatti ilaalamu. Har'a immoo lubbuu namaa baraaruu keessatti shoora guddaa taphachaa jiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduu gaddisiisaa fi nama rifachiisu har'a Sudaan irratti isiniif qabannee dhiyaanneerra. Naannoo Daarfur keessatti hongeen balaa guddaa uumaa jiraachuun gabaafameera. Dabalataanis haleellaa hospitaala irratti raawwatameen lubbuu namoota hedduu darbuu himameera. Sudaan keessatti waldhabdeen humnoota Raapid Saapport Foorsii fi humnoota waraanaa Sudaan gidduutti bara 2023 jalqabe as adeemsifamaa jiru har'a gara balaa namoomaa hamaa ta'etti jijjiiramaa jira. Naannoo Daarfur kan waraana keessoo kanaan ammaan tana guutummaatti hammacamaa jiru keessatti hongeen babal'ataa jiraachuu qaamni babal'ina hongee hordofu kamisa darbe ifa baaseera. Waldhabdee kanaan kan ka'e hawaasni kumaan lakkaa'amu qe'ee isaa irraa buqqa'ee kanneen lubbuun hafanis hanqina nyaataa fi bishaaniin dararamaa jiru jedhe. Dhaabbanni Integrated Food Security Phase Classification akka ibsetti magaalaa Daarfur 2 keessatti hanqinni nyaataa sadarkaa beela cimaa irra ga'eera. Kun ammoo lubbuu daa'immanii, dubartootaa fi maanguddootaa irraan miidhaa hamaa qaqqabsiisaa jira jedhe. Haleellaa hospitaalaa irratti raawwatameen gama biraatiin kibba Sudaanitti magaalaa Kiyuu keessatti humnoonni Raapid Saapport Foorsi hospitaala tokko irratti haleellaa raawwatan jechuun gabaafameera. Haleellaa kanaan namoonni yoo xiqqaate 22 du'anii 8 ammoo madaaniiru. Akka dhaabbanni gurmuu dooktorootaa ibsanitti warreen du'an keessaa 3 ogeeyyii fayyaa akka ta'an mirkaneessaniiru. Namoota du'an keessaa kanneen hafe eenyummaa isaanii irratti odeeffannoo guutuun hanga ammaatti hin argamne jedhan. Gamtaan mootummootaa akka ibsetti wal waraansi Sudaan keessatti deemaa jiru rakkoo qisaasamaa fi gargaarsa namoomaa addunyaa irraa ga'u gufachiisaa jira jedhe. Lammiileen biyyattii miliyoonaan ta'an rakkoo jireenyaa hamaa keessa seenuu isaanii yaaddoo guddaa uumee jira. Kabajamtoota keenya rakkoon Sudaan keessatti adeemsifamaa jiru balaa namoomaa addunyaa guutuu hubachiisuu qabudha jedhame. Hongee waraannii fi haleellaa hawaasa nagaa irratti raawwatamu lubbuu namoota hedduu galaafachaa jira.
Oduu dabalataa fi haala yeroo irratti odeeffannoo haaraa argachuuf chaanala keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo Paakistaan haleellaa Salaaxa Jumaa irratti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 31 du'an. Haleellaan kun masjiida magaalaa guddoo Afgaanistaan Islaamabaad keessatti argamutti osoo namoonni Salaaxa Jumaa irra jiranii raawwatame. Sababii haleellaa kanaa qoratamaa jira. Haleellaan kun yeroo raawwatamu viidiyoon mul'isu gadhiifameera. Viidiyoo kana keessatti kopheen namoota masjiida turanii bittinnaa'ee mul'ata. Namoonni hedduun walitti kukkufanii wayita birmannaa gaafatan dhaga'amu. Bakki haleellaan kun irratti raawwatame Imaam Bargaa Kahaadijul Kubraa kan jedhamu yoo ta'u magaalaa Islaamabaad keessaa bakka Tarlihaay jedhamutti argama. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo har'aaf qopheeffanne kana hagammaa ture. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa jechaa hanga odeeffannoo biroon walitti deebinutti nagaatti.